Tole nagaan waaqayyoo isiniif abaayatu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti. Har'a keessummaa tokko fidadhee dhufe kunoo tilmaamame yoo beektani tilmaama kana dura na biratti hin beektani garuu yuutuubii mataa ishee hin qabdi ishiinis akkasin isiniin jedhamee isinaa dubbiftuu dubbisaatii hin haasofna isheentu isin taa'imattu maqaa ishee. Tole nagaan ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota hunda dandeessu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti madda nagaa keenya kan ta'e waaqayyoo galataa fudhatu. Maqaan koo Faantuu Injiguun jedhama. Biyyi koo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ammayyaati. Bakkin ani ture biyya Kuweetidha. Erga galee immoo guyyoo ji'a 3 ga'eera. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Akkas ji'a 3 sababa turteefis isinitti himti booda garuu namni ji'a 3 ture asiin dhufne baay'ee ulfaata. Gin yeroo baay'ee wal dubbisna asiin darbitee na biraan jechuudha. Ammayyaa jechuun anaatti tarii isaatii tokkoo fi daqiiqaa 40 minamina deemsisan natti fakkaate deemeraanis. Akkasiin isiniin jedhaa dhuftee jirti. Isheenis chaanaala hin qabdi. Yeroodhaaf xiqqoo adda kutte malee fuulduratti itti hojjetti waan ta'eef Faantuu jettanii Faantuu eenyu jedhama? Faantuu Injiguu jedhee jira yoo sarchi godhattan jechuudha. Yookaan immoo anu liinkii jala isinii kaa'uu danda'a. Ishiidhaafis subscribe godhaa. Egaa keessummaan yeroo tokko naaf dhufaa jira. Haaraa ta'eeti ishee immoo kana booda na biratti argitu. Kana booda yeroo baay'eedha. Wanta addaas nan qaba fuulduratti isiniin jedhee ishuma faanallee baay'ee hin hojjanna viidiyoo kana jedheen yaada waan ta'eef isheenis waan itti hirmaattee viidiyoo kana isin ibsitu waan baay'ee waan jiruuf har'a hin ariifatti waan ta'eef yeroo biraa sirriitti bal'ifnee dubbannaa isiniin jedha. Isheedhaan baga nagaan galte jedha. Warri dhuftanis akkan isin simadhuun beektu ijoolleen ati dubbachaa jirtanis baay'een hin jirtu. Ani ammanuma akkuma isinitti hime yeroo hundumaa. Yeroon isiniin jedhu namni wanta nyaatuuf dhuguun miti kan nama simatu bargeet garuu haa ta'u nama simannaa jechuun normaal haaraa namatti otoo hin taane baqa firii taatee namatti hirmaachuu isa jedhu namatti dhiyaachuu isa jedhudha. Kanaaf waan ariifattuuf wal isin barsiisuu barbaadeen isin dubbisee har'aan isiniin jedha. Walumaa galatti xiqqoo ariifachaa jirti. Mee waan jettu hin taate waan xiqqoo. Egaa wanti dubbadhullee waan biraa baay'een qaba ture garuu sababni ariifachuu fi deemuufan jira waldaa deemuufan jira biyya Wallaggaa. Kanaafin ishiitti goree ishii dubbisee darbuu barbaadeen dhufe. Kanaaf guyyaa biraa sagantaa dheeraa qabannee wanta nama bashannansiisu wanta nama golfisiisu qabannee dhufnaa. yuutuubis immoo wajjin hojjennaa. Waaqayyoon yoo nu gargaare eebbifamaa jabaadhaan isiniin jedhaa. Baay'inaan ijoollee biyya Arabaati kan si hordofanii. Egaa biyyi Arabaa biyya bu'aa bahii jireenyaa baay'ee qabudha. Hunduma isaa darbanii garuu bakka tokko guyyaa tokko nan ga'a jedhanii waan amananii fi isa ilaaltanii isa har'a miidhamtan otoo hin taane isa har'a wanta rakkoo isin mudate ilaaltan otoo hin taane fuuldura keessan isa jiru ulfina isa jiru har'a miidhamuun keessan boru miidhama akka hin taane bartanii jabaattanii obsitanii waan hundumaa dandeessanii akka hojjettan abdiin qabaa. Anis mudannoo koo wantan keessa dabarsee rakkinaan biyya ormaatti dabarsee hunduma isaa waan baay'ee waan ani isin faana haasa'us waan baay'ee waan an qabuuf guyyaa biraan dhufaa. Galatoomaa barri keessan haa eebbifamu. Waaqayyoon bakkuma isin jirtanitti akkuma amantii keessanitti akkuma isin amantanitti isin haa eegu. Amaa kam jalaayyuu isin haa bararu. Isin haa baraaruun jedha. Inni hundumaa caalu immoo waaqayyoon sodaadhaa. Waaqayyoon sodaachuun waan hundumarra hin caala waan ta'eef namni waaqayyoon sodaatu immoo bakka hundumattuu hin milkaa'a waan ta'eef isa akkuma amantii keessanitti rabbi keessan waaqayyoo keessan amanadhaatii isa sodaadhaa isaaf jiraadhaa jedha. Amma darbee wanti bira hin gaafne hundumtuu waan hin jirreef hunduma birayyuu hin geessu. Obsa qabaadhaa. Obsaan riqichi kamiyyuu hin darbamaan jedha. Galatoomaa shaalom. Kanaga jedhaa hundaafuu ariifachaa jirti isiniin jedheera. Wanta ofirra hin deddeebinu yeroo biraa bal'isnee haasofna. Yaada gaafii qabdan komentii jala barreessaan isiniin jedhaa.